يا نجيك انت تدوكي وانت واحدة وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والله لما تزين مرة بقالي أقول لك الدير وأنا لو أهل تسجيل كنت والله بالله لو كان لسه شو انت يا رجل استنى سوري استغفر الله واتوب ما شاء الله بقى ديس قاعد بقى مليون سنجن ايه ما شاء الله مالك الزنا في أنا في مو وادنا كيس ايوب سيدي أنا كيس أجدي وسيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشمار كفوني وردفتوني ورمتي يوتيوب جرى جرتو سنين جتشا بغانا جراتني هردفتوتي كيا هدو غلطوما وري سبسكرايب سنابوتني وري مو چانالا كيا ناف لايك بوتني هدو غلطوما سنين جتشا أرمال قبتي رفتو جتن ابسي شاماكي والله سبحان الله والله بويا مي فيديو ساني تكوتا كفيدين جرا لالا hedduu takkan irrifadhe hedduu takkan hin booye subhanallah garuu biraan ta'uu viidiyoo jalqaba irratti ni dubbate isiin dhugaadhaaf booche ani immoo garuu wallahi dhugumanatti fakkaate ani garuu isiin akkasitti rifatu santu na boochise biraan ta'uu jalqaba himee ture ani jalqaba irra jira jechuudha akka biraan ta'e wallahi kenaan immoo isiin akkasitti rifattee boona naaf jecha biyya kana dhuftee jettee booni isiin hedduu takkaan natti dhagame wallahi man dhabdhab narraa jee maashaallah tabarakallah maakin hedduu takka wallahi garaa laaftee akkasitti boochee gaggabde rabbi wajji umrii haa dheeressu sininjaa hordoftoota kiyya maashaallah tabarakallah waan hedduu takka nama rifachiisa wallahi akkas nama godhuun namni jechuudha dhugaa isiiti biyyi tun biyya namaati bakki jiran tun biyya baqaa keessa inni kun immoo dhugaa dubbachuuf isii jecha biyya san dhaqe dhugumaaf itti dhagame isillee garuu inni wallahi dhajiif akkas godhu hin qabu dhiyoo tanallee barbaree nyaachisee kun har'an tan ammoo deebi'ee kanaan akkasitti maakiin xiqqoof gara aslii hin bilbilini gara aslii bilbiluuf osoo deemtu ani yeroo isiin quraana bantee fiddee gurrarra keetti fayyaduu takkaan inni garaana nyaatte wallahi gara baata subhanallah warri dhiiraa kun deesh akkatti garaa jabaattani maalumaaf akkatti garaa jabaatan dila isiin akkasitti achi urguftee lubbuu jettee ne fikir jettee akkasitti yaabtu cajjee ciisa akkana margitee wanni rakkoo tokko keessa bu'ee tokkotti zim jee dib jee ciisa'u hin qaanfatu keer inshaallah miskiina akkasitti boochisa jechuudha ay maakii miskiinati wallahi garaana nyaatte kun akkanatti erga biraanki jaamellee boochu kuno hasbuk wallahi garabbo jumri adeeressu isillee jaalalaaf akkasitti booche innilleen immoo isuma laaluu fi waan kana godhe ay maaki yaa miskiinati wanni biddarra jiru biddarratti gubate jette guutuu isaa chaanala isaaniirra dhaqa laala kun akkasitti wallahi hedduu takkaan isii rifachiise jireenya addunyaattu kana qaba danda'u dhagaa ofiif gara chaanaalaa dhufanii ofiif gara yuutuubii fidde kanaafiyyuu gaa kun irratti jammaree jira guyyaa lama firaankii gaafa ilmoo qaba jedhee fitee garuu kanatu irra nama rifachiisa dhugaa kuni maatiin hedduu himmaan dhish gootee wallahi himmaan kagisee duraa caalaa kammoo erga firaankii jaamillee yaaddu jettee akkamitti waan akkanaa yaadda jettee wallahi itti dhagamee jechuudha boocha miskiinatti wallahi maali abboo firaankiin akkana yaa allah yaa maatii miskiinatti wallahi abshir gaa kalaas gaa hojii firaankittoo kana irraa kaffalatu qabda maki irraa kaffalatu qabda irraa kaffalachuu qabdi inshaallah irraa kaffalatti ma isiin hundeeftu dengaddaa'u barbareen nyaachisee barbaree baxabbattee kun osoo baasuu deemtutu duuban dhufee qabeenyilleen kalaafee miti
Hai karri qara muraa jennaan kan irra qaraa hin muraa jaan. Kanaafuu makiin irra qara taateetiin piraankii kana irraa kaffalatuu qabdi. Piraankiin iddoo onnee nama rifachiisaa bara. Piraankii kana baranii fedhu. Ani silaan piraankii na godhanii bara hin gaggabaa'u. Gaggabeetu lafa nan dhaya. Piraankiin kun mushkilaa qaba. Piraankiin kun mushkilaa qaba. Warri gaa yuutuubii dalaguu rabbi haa dandeessisu malee. Yeroo anillee guyyaa tokko piraankii nama wayii godhuune. Fooziyaatu piraankii godha jara nana eegaa. Fooziyaatu kun warra akkasitti du'aa'ii namaa godhuta. Kumantii jala deeme. Yookaan amma na dhagaanii maalas jala dhufanii na dhagaanii kalaas dhiisee jira. Hin godhu piraankii. Waan akkanaatii makiin hedduu garaana nyaattee akka waan inni wallaahi lazii mana taatee tokkotti inni boo'ee wajjin hin boo'ee dhugaa. Miskiinati ija kunoo akkanatti deebi'ee piraankii jee waan hagana gahu kana irratti dhaqee maashaallah deebi'ee sossobaa huban. Piraankii bara kana piraankiin bara kana nuti taphate akka argitanii ashangulliitii akka ashangulliitiitti nuti taphate piraankiin hordoftoota kiyya warri akka kiyyatti piraankiin ibsisha amma kii godhe isin boochise homatii barreessaa Aboo garaa jabaatu qabda warroonni dhiiraa kun akkatti garaan jabaatinaa warroonni dhiiraa akkatti garaan jabaatinaa ara garaan jabaatinaa garaa laafaa malee maal jechuun miskiina hoggaa akkatti boochuu isinitti hin dhagahamu ganaa piraankii isin godhu jaanii hubar kanaas rabbi wajjin umrii isin haa dheeressu. Kanaafiyyuu piraankillee gaa dalagaa warra yuutuubaraatii wanni godhamu tokko hin jiru. Danda'u. Piraankiin kun mushkilaa qaba. Haa ta'u gaa danda'uun dirqama. Makiin akkasitti kun fuula guuttee teessimee ilaala. Akkasitti fuula guutteetti dhagamee miskiinatti. Piraankii godheenaaf jettee biyya kana dhufte jettee boocha jaa'u barinuma. Akkamittiin boonye sila. Dhugaa piraankii akkanaa isaa fidee inni akkamitti piraankii akkanaa namni argatamee namni akkamitti ittuma yaadeetumaan itti gaadiraa bulee piraankii kana fide malee piraankii kun hedduu ulfaata. Wayi namni akkasumatti bishaan afaanitti naqanii hoggaa ijaan akkasumatti dib jee ciise dhugaa dubbachuuf biyyi kun biyya namaati namatti dhagahama. Torbatee dib jee hoggaa inni ciise inni qoqophaa'ee dib jee ciise isii miskiinni mana keessa barsittoo afuuftee funyaanitti qaba. Maal godhan gaa wallaahi hojiidha. Namuyyuu akkanatti kun wal fattana. Waan bareedaadha. Isinin jaa hordoftoonni Oromtitti yuutuubee jirra jirtu. Isinin jaa hordoftoota kiyyaa warroonni argitanii maatii naaf taatanii ani immoo maatii isiniif hin ta'in yoo jiraattan komentii jalatti naaf barreessa. Isinin jaa akkasii hordoftoota kiyyaa anuu daqiiquma xiqqoo waraabuu dhufee kanaafiyyuu wallaahi wal haa jajjabeessinuu sabskraayibii fi laayikii wal haa gargaaru wal bira haa dhaabbannu isiniin ja'a. Keessaf warroonni biyya arabaa kun mee waliin dagannu wal haa jajjabeessinu sabboontuun takka silaa boonte rabbiin akkanatti kaasee tiktookii fi yuutuubii irratti goggoddee oolte nyaatteetuma dhuydii waan jedhamu wayii nama yaachisa. Rabbiin dandeessise garuu wallahi rabbiin haa laaffisu isinin jaa hordoftoota kiyyaa. Turtii gaarii naa tura isinin jaa hordoftoota kiyyaa.